Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Oduu waliin aan laliseessisaayi. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godina Shawaa Lixaa Damee Ambootti hojii gaggeessaa waldichaa dargaggoo Margaa Kumasaa fi hojii gaggeessaa olaanaa obbo Milkeessaa Baay'isaa waliin ta'uun bakka hooggantoonni fi koreewwan Damee Amboo fi daayirektarri mana barumsichaa akkasumas barsiisonni argamanitti mana barumsaa caffee oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa kutaa 1 hanga 4tiif daawwannaan taasifameera. Daawwannaa kana irrattis yaada isaanii kan kennan daayirektarri mana barumsichaa barsiistuu Haannaa Gabree akka jedhanitti manni barumsaa caffee erga eegalee turtii waggaa tokkoffaa isaarra kan jiru ta'us qulqullina barnootaatiinis ta'ee meeshaalee barnootaaf barbaachisan guuttachuu fi akkasumas barsiisota ogummaa barsiisummaatiin muuxannoo qabaniin barsiisuu keenyan barattoonni keenya jijjiirama guddaa akka fidan maatiin barattootaa ragaa nuuf bahaniiru jedhan. Waajjirri barnootaas yeroo garagaraatti daawwannaa nuuf taasisuudhaan dinqisiifannaa isaanii nuuf ibsaniiru jedhan. Gama biraan barsiisaa barnoota gadaa kan ta'an obbo Caalchisaa Faajii akka jedhanitti manni barumsaa caffee daa'imman abdii boruu qaruuf ciminaan hojjechaa jiraachuu fi ijoolleen mana barumsaa caffeetti barachaa jiranis aadaa, safuu fi naamusa hawaasaa eeganii qaxalee ta'anii bahaa jiraachuu himan. Dabalataan hojii gaggeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Damee Amboo dargaggoo Margaa Kumasaa akka jedhetti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Damee Ambootti mana barumsa caffee dabalatee hojiilee hedduu kan hojjechaa jiruu fi gara fuula duraattis kutaalee jiranitti hojii madda galii waldichaaf ta'an akkasumas miseensa waldichaa fayyadamoo taasisuuf hojjechuuf karoora qabaachuu hime. Dabalataanis waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qulqullina hojii mirkaneessuu fi mul'ataa fi kaayyoo waldichi qabatee ka'e haala galma gahiinsa isaa irratti kallattiiwwan jiran cimsuuf jecha biiroo muummee irraa jalqabuun hanga caasaalee garagaraatti riifoormii fi sochii gamaggamaa taasisaa jiraachuu hundeessa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu ibsaniiru. Gamaggama hanga ammaatti biiroo muummee irraa jalqabuun caasaalee waldichaa godinaalee Oromiyaa garagaraa irratti argaman waliin taasisaniinis raawwin hojii gaariin jiraachuu ibsuudhaan irra caalatti cimanii akka hojjetaniif immoo kallattiin kaa'amuus himaniiru. Gamaggamni hojii fi riifoormiin taasifamaa jiru kun koreewwanii fi hojjettoonni waldichaa milkaa'ina kaayyoo keenyatiif sadarkaa maalii irra akka jiran sakatta'uu fi akka of ilaalan taasisuu dabalatee gara fuula duraatti si'oominaan akka hojjetaniif gargaaras jedhameera. Gamaggamni hojii kun dameelee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hunda irratti iyyuu itti fufa kan jedhan pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu riifoormiin gaggeessaa jirru mootummaan waldaalee hojii gamtaatiif xiyyeeffannoo kennuudhaan riifoormii komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa akka biyyatti taasisaa waan jiruuf waldaan keenyas hojiiwwan akka waldaatti hojjetamaa jiranii fi sochii koreewwan dabalatee hojjettoonni waldichaa taasisaa jiran xiinxaluudhaan riifoormichi akka wal simatu taasisuuf kan yaadameedhas jedhameera. Fooramiin biizinasii Itiyoo Maaltaa jalqabame. Fooramiin biizinasii jalqabaa Itiyoo Maaltaa Finfinneetti jalqabame. Foorami kana komishiniin investimentii Itoophiyaa mana maree waldaa damee daldala Itoophiyaa fi Maaltaa tireedii waliin qopheesse. Daataan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanoo Argaa Itoophiyaatti ambaasaaddara Maaltaa Roonaald Mikaaleef komishinarri komishinii investimentii Itoophiyaa Haannaa Eresillaasee mana maree waldaa damee daldala Itoophiyaa fi hooggantoota Maaltaa tireedii fi kanneen biroo fooramicha irratti hirmaataniiru. Miseensonni garee jila biizinasii maanufaaktcharii turizimii daldala ICT sammuu namtolchee fayyaa barnoota fi dameelee hojii biroorraa dhufan keessatti argamaniiru. Kaayyoon fooramichaa hariiroo diinagdee Itoophiyaa fi Maaltaa jidduu jiru cimsuuf akka ta'e eerameera. Fooramichi filamtoota daldalaa fi investimentii Itoophiyaan qabdu beeksisuuf akka gargaarus ibsameera. Qindoominni qooda fudhattootaa ijaarsa humna dandamataa horsiisee bultootaaf barbaachisaa ta'uu ibsame. Kan hojii eegalchiisuu piroojeektii qindoomina humna dandamannaa horsiisee bultoota ijaaruu naannoo Oromiyaa raawwatame. Sagantaa hojii eegalchiisuu piroojeektii qindoomina humna dandamannaa horsiisee bultoota naannoo Oromiyaa kan labsan hoogganaa ittaanaa biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa obbo Roobaa Turcee naannawaa horsiisee bulaatti hojii misoomaa bu'aa qabeessa raawwachuuf qooda fudhattoota jiran hunda qindeessuun barbaachisaa ta'uu eeran. Kaayyoon piroojeektii qindoomina humna dandamannaa horsiisee bultootaa ijaaruun humnaa fi beekumsa namaa fi faayinaansii hojii dhaabbilee miti mootummaa arjoomtoota dhaabbilee dhuunfaa fi humna mootummaa qindeessuun bu'aa qabeessummaa guddisuu fi itti fufiinsaan mirkaneessuu akka ta'e ibsan. Bakka bu'aa hoogganaa biyyaalessaa poolisii Leenca obbo Amoonyee Diraas piroojeektii qindoomina humna dandamannaa horsiisee bultootaa ijaaruun kaayyoo humna namaa dhaabbilee fi sirna hojii ittiin hoogganamu qindeessuu irratti fuulleffatee akka hojjetu dubbatan. Dhaabbileen miti mootummaa
mootummaa karaa bittinnaa'een hojjechaa turan ajandaa fi mul'ata karoora fi tooftaa qindoomina akka qabaatanii fi humna raawwachiisummaa akka cimsan gochuu irratti kan hojjetu ta'us himan. Sagantaa hojii eegalchiisuu piroojeektii qindoomina humna dandamannaa horsiisee bulaa ijaaruu naannoo Oromiyaa kanarratti hooggantoonni seektaroota mootummaa, dhaabbilee arjoomtotaa, dhaabbilee dhuunfaa fi qorattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo hirmaataniiru. Isaanis tarsiimuu fi hojimaata piroojeektichaa irratti mari'achuun gabaasaniiru. Naannoo Oromiyaatti dhaabbileen miti mootummaa $60 miliyoona 3 misooma naannawaa horsiisee bulaa irratti hojjechaa jiras jedhameera. Hojiin dippiloomaasii dhageettii fi beekumsa addunyaa guyyaa guyyaan jijjiiramu duukaa waliin wal simatu ta'uu gaafata jedhan. Hojiin dippiloomaasii dhageettii fi beekumsa ji'oopolitiksii addunyaa guyyaa guyyaan jijjiiramu duukaa deemu waliin wal simatu ta'uu gaafata jedhan ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee. Ambaasaadder Taayyeen hojjettoonni mana hojii isaanii fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin mari'ataniiru. Maricha irrattis dhimmoota muuxannoo, ga'umsa, imaammataa fi manicha fuula duratti tarkaanfachiisuu danda'u kaa'aniiru. Addunyaan guyyaa guyyaan haala fi amalaan jijjiiramaa oolu waliin tarkaanfachuuf dippiloomaatiif faayidaa biyya isaa eeguuf carraaqqii cimaa fi ga'umsa hojii akka barbaachisu hubachiisaniiru. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo muuxannoo hojii yeroo dheeraa manni hojichaa qabu sadarkaa olaanaan ga'uuf ciminaan hojjechuu qabna jedhan. Kanaafis tokkoon keenya sirnaan of qopheessuu qabna jechuun dhaamuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa Oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.